የዚህኛው የአረብ ሀገር አሰሪ ወይም ማዳም ተግባር ደግሞ ለየት ያለ ነው። እንዲህ ሆነ የቤት ሰራተኛ ያስመጣችው ኢላም አሊ አህመድ የጠላቶች ቁጣ በነደደ ጊዜ አንተ ለኔ መልካም ነህ፣ አንተ ለኔ መልካም። Dhagina kanaan itti fufte taanaan riikardii addunyaa caccabsuu dandeechedhe yaada. Sababbiin isaa waan hunda ishii gaafa laaltanitti hidhii ishii qaama ishii guutuu keessa darbee immoo godinii lafee ishiin lakkoofsiste eenyumtuu lakkoofsisee hin beekun jedha. Ittaa tolu gara viidiyootaan itti deemu. Baay'ee nama ajaa'iba. Ilmoon dubartii iddoo akkanaatti reebbamtee yaalii ajjeechaa jechuun hin dandeenye kana odoo niitiin kun kan garaadhaa qabdu ta'e yeroo dhiirri garaa ishii keessa akkanatti dhiitutti rakkoo addaatiif saaxilamuu dandeechi jedhee yaada. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Yoo amma barbaade haa ta'u nama ishiitti dhiyaatullee haa ta'u yookiin immoo nama isuma yakkitellee osoo ta'e akka inni jedhutti maqaa kiyyaan daldalte jedhe osoo isumayyuu ta'e qaamni seeraa tokko tarkaanfii yeroo irratti fudhachuu qabutti isayyuu qaama seeraa jalatti to'atamteetti hoo ta'e qaamni seeraa tokkoyyuu namni yuunifoormii uffateyyuu tarkaanfii akkana ilmoo dubartii irratti miti nama yakkamaa jabaadha jedhame irrattu waan hin fudhanne namni kun gochinni godhe aadmalee fi waan baay'ee fokkisaa fi nama sukkanneessu akkuma warri kun jedhanitti baalagizummaa isaa ta'uusaa sirriitti kan mul'ise jecha ani garuu odoon ishii ta'e bakka sanitti waan gochuu danda'u gaafa na fuuldura jiru namtichi uffanni isaa adii kun maalitti jijjiirama jedhee gaafa yaadu anuma deebi'ee na sukkanneessa. Garuu immoo waan nama ajaa'ibu guyyaa tokko guyyaa lama booda immoo bifa akkanaatiin bahanii beeksisattiin hojjechuufi malee dhuguma miti qoosaadha jedhanii qoosaan akkanaa namatti hafu kun salphina dubartittii ishii qoosaadha jettee haasoftuufis gaarummaa hin qabu. Maaliif intala haadharaa likiskisii haadharaa jecha akkas jedhu safuu aadaa kan cabse waan ta'eef waan akkanaatiin beeksisa sin hojjetinaa hin bareedus. Garuu dubbichi immoo dhugaa natti fakkaatu. Sababbiin isaa dhuguma firaankii moo maal jettan kanayyuu odoo kan ta'u ta'e rifaatu shin rifatte jechoonni inni fayyadame koondishinii naannoo san jiru dhuguman siniin jedha. Warri Hollywood keessa hojjetan iyyuu amma sadarkaa kanaatti fiilmii qindeessanii hin hojjetan kun waanuma dhugaatii amma jarichi waliigaltee huumaniin uummata fuulduratti bahanii kana jechuu barbaadaniiti malee ani dhuguma jecha kanas hin amanu. Haa ta'u akkuma fedha isaanii haa ta'uuf jecha haa dabarru. Mee gara viidiyoo ittaanutti immoo haa deemu. የዚህኛው የአረብ ሀገር አሰሪ ወይም ማዳም ተግባር ደግሞ ለየት ያለ ነው። እንዲህ ሆነ የቤት ሰራተኛ ያስመጣችው ኢላም አሊ አህመድ ሰራተኛዋን ባስመጣቻት በሶስተኛ ijoolleen tokko biyya hambaa deemanii waan isaan qunnamu waan nama gaddisiisu waan laphee nama cabsu du'anii kan dhufan gaafa immoo qaamaan isaan arginus gidiraa isaan irratti raawwate haasa'u. Maatiin kun garuu akkan dhagaheetti yoo ta'e dubartiin kun deessee daa'ima ji'a tokko gattee deemteet gaafa madamiin ishii argitu harma ishii mana fincaanii keessa teechee waraabaa turte. Isarraa ka'ee walitti dhufeenyi isaanii jaalalli isaanii kun daa'imni madamillee akkatti boohaa jirtu laalame jaalala isaa walii qaban qimamoota madam caarran akkanaa isinaa qunnamu daa'imni isaanii kan akkatti isin jaalatu maatiin isaanii kan akkatti jaalatu
sinis immoo kaka'umsa qabdaniin amanamummaa qabdaniin haala keessan laalaniiti malee lafaa ka'anis akkatti jaalalli kun kan dhufu miti kun barumsa namaa ta'a jechaa laphees baay'ee kan nama bakka waan baay'ee nama gaddisiisa ijoolleen kun adda bahuu isaanii maaliif naanna'ee biyyuma ishiitti galti naanna'ee maatiidhuma ishiitti galti dubartiin kun umurii guutuu achiin jiraattu garuu daa'imittiin dhuguma dubbachuuf ta'e baay'ee nama rartee har'aaf viidiyoon qabadhee dhiyaadhe kana isinitti toleera hoo ta'e subscribe gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa jechaa